billi keenya gosa barbaade yookiin biraandii barbaade yoo ta'e iyyuu akkaataa itti fayyadama keenyaa iddoo murteessaadha. Kanaaf siitingiiwwan tokko siitingii bilbila keenya keessa seennee iddoo abdeetii ta'u abdeetii gochuu akkasumas vaayirasii keessaa haqamuu qabu keessaa hin haqne yeroodhaan taanaan yeroon booda bilbilli keenya sararaan ala yookiin faayidaan ala ta'ee nuuf hojjechuu dida yookiin ni'oo yookiin niitoorkii qabaachuu dida wanta garaagaraatiif saaxilama. Nageenyi koo kabajaa lafa hirteessaniif haa ta'u jaalatamuuf kabajamoo maatii YouTube chaanaal Furtuu Abbaa kam jirtu jecha har'as viidiyoo hedduu murteessaa kana isinii qabadhee dhufe. Hanga dhumaatti hordofaa akkasumas laayikii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa namoonni aaran walii keessaniifis sheer godhaa waliin gaa namoonni obboloonni keessan asirreeffatanii isiniin jedha. Kallattumaan gara viidiyootti waliin dabarraa hanga dhumaatti. Akkuma jalqaba irratti isiniif kaase siitingiin har'a isinitti himu kun siitingii hedduu murteessaadha. Siitingii hedduu murteessaa bilbila keenyaaf hedduu murteessaadha. Jalqaba gara siitingii bilbila keenyaa irra kilikii gochuudhaan gara keessaa seenna. Gaafa gara keessaa seennaan fuula kanaatu jira. Isin fuula kanaa gaafa bilbila keessan siitingii keessa seentanii fuula kanaa isinii baase iddoo device care yookiin immoo baatir enda device kan jedhutu jira. Bakka device careetti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa gaafa seentan fuula kanaa isinii fida. Iddoon kuni bilbilli keenya daddafee baatirii garaagaraa fixa taanaan akkasumas ni ho'a taanaan rakkina garaagaraa qaba taanaan bakka device care jedhu kanatti dhufnee fix now iddoo dhukatti kilikii gooneet sirreessuu qabna. Akkuma argitan kunoo halluu diimaadhaan barreessee jira. Telegiraamiin baakgiraawundiidhaan akka malee baatirii isaa baay'ee fudhachuudhaan bilbilicha akka rakkisaa jiru mallattoo diimaadhaan barreeffama diimaadhaan barreessee jira jechuudha. Kun waarniingidha. Kana hin sirreessine taanaan bilbilli keenya adoodaa dadhabaa humna dhabaa deema. Kanaaf bakka fix now jedhu kanatti kilikii gootanii irra kilikii gaafas gootan optimize jedhee kanatti rakkinni lafa kam akka jiruu fi aappiin meeqa rakkina akka qabu listii isinii godha jechuudha. Kun jalqaba irratti waan app jedhee baatirii usage jedhee qayiidhaan barreessee kun raayitii fuulduratti godhee jira. Warri mallattoo giriinii qaba kun rakkoo takka illee hin qaban. Kanaaf waan issue need your attention jedha. Kan irratti xiyyeeffattee sirreessuu qabdu kan qayii qabu kana jedhee jira. Jala isaa bakka kontiinuu jedhutti kilikii goonee gara keessaa gaafa seennu aappicha nuuf fida. Aappichi fakkeenyaaf kan kiyyarraa telegiraamidha. Telegiraamiin kun telegiraam noormaali osoo hin taane telegiraamii pileestoorii osoo hin taane bakka biraatii dhufe waan ta'eef kana instaal gochuun keessaa balleessina yookiin immoo irra kilikii goonee deep sleep goonaa jechuudha. Bakka fix naawutti kilikii gootanii keessa seentu jalqaba irratti. Kanaan booda nu select isinii godha aappichi aappii meeqa akka ta'e yookiin aappii rakkina qabu aappiin bilbila keessan duubaa isin rakkisaa jiru. Bakka kontiinuu jedhu kanatti kilikii gootanii gara fuulduraatti gaafa isin darbitan fuula kana isinii fidee jala isaa bakka deep sleep jedhu kanatti kilikii gootanii deep sleep gootu. Deep sleep jechuun akka inni hojii isaa dhaabu akka inni hojiin isaa addaan citu akka parmiishiniin isaa irraa kaafamudha jechuudha. Bakka deep sleep jedhutti kilikii gaafa isin gootan akka kanatti iskaanii isinii godhee balleessaa jechuudha. Kana kanatti gireet jedha. Yeroo hunda bilbilli keessan gireet jedhee taa'utu irra jiraata. Gireet jedhee taa'uu qaba jechuudha. Kanaaf bakka device care jedhu keessa seentanii iddoo kana gireet barreeffamni jedhu jiraachuu qaba jechuudha. Sirriitti bareede. Kun hin jiru taanaan bilbilli keessan rakkoo wayii keessa jira. Inni lammaffaan asii ol harkifattanii app protection iddoo jedhu kanatu jira. Iddoo app protection jedhu kana akka kanatti oofii ta'ee jira taanaan irra kilikii gootanii banaa gochuu qabdu. Kun yeroo hundumaa banaa ta'ee taa'uu qaba. Banaa ta'een teenye taanaan bilbiloonni appilikeeshiniin garaagaraa gara bilbila keenya keessa seenanii bilbila keenya nu jalaa haakii gochuu danda'u. Kanaaf edda irra kilikii gootanii keessa seentaniin booda turn on iddoo dukaanti kilikii gootanii turn on gootu. Gaafa isin turn on irratti kilikii gootan kanatti iskaan needed isiniin jedhee fuuldura isaatti mallattoo raajeffannoodhaan kaa'anillee warningidha. Bakka iskaan foon jedhu kanatti kilikii gootanii appilikeeshinii bilbila keessaa qabdan hunduma isaa iskaan isinii godhee kamtu akka rakkina qabu isiniif himaa jechuudha. Kanaaf akka kanatti iskaanii gochuu qabna jechuudha. Kun isteepii isaa lammaffaan gochuu qabna. Kun bilbilli keenya akka nagaatti eegamu akka sirriitti nuuf hojjetu. Daataa garaagaraa wantoota garaagaraa gaafa hojjetu sirriitti akka nuuf hojjetu akka daddafee baatirii garaagaraa nu jalaa hin finne akka bilbilli keenya hin jeeqamneef hedduu nu gargaara. Appilikeeshinii qabnu tokkoon isaa akkanatti iskaanii goona. Kun bilbilli ofuma isaatii qaba. Keessumaa yeroo kana bilbiloota amma dhufan bilbiloota ammayyaanii dhufan kana qabatanii jirtu taanaan wanta akka antivaayirasii garaagaraa bilbila keessatti caanuun hin barbaachisu. Ofuma isaatii bilbilli app protection qaba. App protection kanatti 100% xumuree no threats found jedha. Kan rakkina qabu takka illee hin jiru jedhee akkanatti ofii isaatii iskaanii godhee isa rakkina qabu keessaa balleessa jechuudha. Akkanatti iskaanii gootanii itti fayyadamtu. Hanga inni fuuldurri isaa kun hanga giriinii ta'u takka giriinii raayitii isinii godhutti akkanatti sirreessuu qabduun isin jira. Akkanatti bakka kana lamaan sirreeffadha. Inni biraanii yookiin inni sadaffaan sadaffaarratti fakkeenyaaf asitti no trust found jedha. Akkanatti great jedhee mallattoo
raajeffannoo giriiniidhaan kaa'ee iddoo sirrii ta'ee jira jechuudha. Iddoon kun iddoo diivaas keerii yookiin baatirii keessan akka inni isin jalaa miidhamneef isin gargaara. Bakka kana yeroo yerootti sirreeffachuun iddoo isin fayyada jechuudha. Optimaayiz jedhee yeroo tokko optimaayiz ishuu jedheera. Isa kilikii gootanii cheekii gochuu dandeessu. Jalqaba irratti mallattoo qayiidhaan waan aappii jedhee raayitii kaa'ee kan jiru hamma haqee jira sirrateera jechuudha. Bakka dan jettu kanatti kilikii goonee danii goona jechuudha. Sababiin isaa hundi isaa giriin raayitiidhaan jira jechuun baay'ee sirriidha. Rakkoo takka illee hin qabu jechuu isaati jechuudha. Edda kana sirreeffataniin booda ammallee gara duubatti bakka gireet jedhu gireet ta'uu qaba. Edda kana sirreeffanneen booda gubbaa isaa bakka sarara tuqaan sadii jiru irra kilikii goona. Iddoo sararri tuqaan sadii jirtu kana kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa seentanii sarara sadii kanatti kilikii gootanii jalqaba sarara sadan gubbaarra jirtu kanatti kilikii gootanii siitiin kan jedhu kana irratti kilikii gootanii gara keessaa seentu jechuudha. Kun siitingii diivaayis keeriiti. Iddoo kanatti isinii fideen booda jala isaa kana about device care kan jedhu kanatti kilikii gootu. Iddoo about device care jedhutti kilikii gootanii gara jalaa kana dhuftanii update security engine kan jedhu kana yookiin immoo gubbaa isaati iddoo biluu keessatti update jedhee jiru kanatti kilikii gootanii update godhachuu qabdu. Yeroo yerootti update godhachuu qabdu. Inni kun illee hedduu murteessaadha. Baay'ee isin fayyada jechuudha. Maaliif yeroo yerootti asii update gochaa hin deemne taanaan bilbilli keenya salphaatti haakii ta'a salphaatti nama biraatiin hatamuu danda'a waan ta'eef iddoo kana dhuftanii device care kana sirreeffachuu qabdu jechuudha. Inni biraan ammallee gara duubaa deebitanii yookiin gara jalqabaa irratti deebitanii security and privacy kan jedhu kanatti kilikii gootu. Bakka security and privacy jedhu kanatti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa yeroo seentanii kunillee rakkina qabaachuuf dhabuusaa akka kanatti liist isinii godha. Ammallee akkuma duraa sana security account security'n warning qaba. Suggest waan jedha. Tokko suggest nu gochaa jira waan sirreeffachuu qabnu waan tokkotu jira. Bilbilli keessa rakkina akka kana keessa isaati gaafa seentan iddoo amma security and permission keessa gaafa seentan mallattoo akka kanaa isinii fida taanaan iddoo qayin jiru kana irra kilikii gootanii gara fuula duraatti deemtanii innuyyuu waan isin ajajuuf sirreeffachuu qabdu. Kunillee hedduu murteessaadha. Amma security'n kee dadhabaa waan ta'eef yookiin atamuuf waan jiruuf sirreeffadhu paaswaardii kee jijjiiradhu naan jechaa jira jechuudha. Kanaaf Samsung account security jedha. Security kee asii sirreeffadhuudha. Isa kilikii goonee gara fuulduraatti deemnee sirreeffachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo paaswaardiitu sirrii miti. Kana jechuun paaswaardiin kee nama biraatiin yaalamuu isaa agarsiisa. Akka kanatti gurraachisa gaafa security kee seennu isinitti mul'atu waan ta'eef amma gara duubatti deemeen security kee sirreeffadheen dhufa jechuudha. Security eddan sirreeffadhee paaswaardii eddan jijjiiree dhufeen booda akka kanatti giriidhaan raayitiitti naa godhe jechuudha. Kanaaf rakkoo takka illee hin qabu. Asiin paaswaardii keessan yeroo yerootti haareffachuu qabdu. Kunillee fayyummaa bilbila keessaniif iddoo murteessaadha. Look good jedhee jira jechuudha gubbaa isaatti. Fuuldura isaatti immoo raayitii giriinidhaan raayitii nuuf godhee akka sirrii ta'e himaa jira jechuudha. Asumaan jala isaa bakka more security setting jedhutti kilikii gootu. Bakka more security setting jedhu keessa seentanii more security setting iddoo keessa seentanii install unknown apps iddoo jedhu kana irra kilikii gootanii gara keessaa seentu. Iddoo install unknown apps jedhutti kilikii gootanii gara keessaa gaafa seentan akka kanatti warra aayikaniin isaanii banamee jiru kana kiloosii gochuu qabdu jechuudha. Isaan kun osoo isin hin beekin appilikeeshinii isinitti ergamee akka namni biraa isin to'atuuf isin karaa banu jechuudha. Attootaaf karaa banu. Kanaaf unknown aappii hin beekamne aappii maqaan isaa hin beekamne akka inni bilbila kootti daawunloodii ta'u akka inni install ta'u eeyyamuu kiyyaa jechuudha. Kana banaa gochuun. Kanaaf kiloosii gootu. Play Store fi yookiin Galaxy Store, Play Store irraan kan hafe warreen kaan kiloosii gochuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf Chrome irraa kiloosii gochuu qabdu. Yeroo isin barbaachise hin banattu garuu ammaaf kiloosii ta'ee deema jechuudha. Fakkeenyaaf Telegiraamii kanarraas kiloosii gochuu qabdu. Tokkoon isaarra deemtanii Galaxy Store yookiin Play Store irraan kan hafe warreen kaan irraa guutuutti kiloosii gochuu qabdu. Kana kiloosii hin goone taanaan amma security'n keessan nama biraatiin yookiin qaama biraatiin appilikeeshinii otoo isin hin beekin bilbila keessanitti bu'ee akka hordofamtan isin taasisaa jechuudha. Kanaaf kunillee hedduu murteessaadha security keessaniif. Namni fakkeenyaaf karaa isin hin beekamne appilikeeshinii isinitti ergee appilikeeshinii gaafa isin install gootan duubaa isin hordofuu danda'a. Gaafa isin hordofe immoo paaswaardii keessan tokkoon paaswaardii keessanii ofiisaatii akka waan harka isaa keessaa qabutti beeka jechuudha. Kanaaf Galaxy Store yookiin immoo Play Store kanarraan kan hafe warreen kaan guutummaatti kiloosii yookiin cufaa gochuu qabdu jechuudha. Cufaa gootanii keessaa bahutu isinirra jiraata jechuudha. Kun hedduu murteessaadha. Security'n keessan jabaata akka ta'uu fi akkasumas paaswaardiin keessan salphaatti paaswaardiin sooshaal miidiyaa keessanii salphaatti akka hin hatamneef jechuudha. Wantoota kanneen arfan as jalaa sirreessiniin booda gara duubatti baanee ammallee siitingii tokkoon isinitti agarsiisa. Siitingiin kun immoo about phone kan jedhu jala jira. About phone bakka jedhu jala seentanii yookiin about phone iddoo jala seentaniiti gara keessaa seentu. Gara keessaa seentanii software update waan jedhutu jira.
asii ol harkifattanii xumura bilbila keessaniitti sooftiweer abdeet yookiin siistem abdeet bakka jedhutu jira. Kun daataa isin bilbila irraa qabdan irreezare yookiin immoo guutummaatti riiseet gochuu osoo hin ta'in abdeetii akka inni ta'u akka inni haareffamuuf bakka sooftiweer abdeet jedhutti hidii gootanii gara keessaa seentanii yeroo yerootti sooftiweerii bilbila keessanii abdeetii godhachuu qabdu. Keessumaa bilbila saamsingii warra qabattan yeroo yerootti kana abdeet godhachuun hedduu isin fayyada. Akka inni abdeetota haaraa wantoota haaraa dabalaman akka inni hammatee isiniif dhufu taasisa jechuudha. Bakka daawunlood endaa instaal jedhu kanatti kilikii gootanii innu instaal godhee yookiin immoo daawunlood godhee instaal godhee abdeetii isinii godha. Kun suura keessan waan balleessu miti yookiin waan biraa miti jechuudha. Hedduu isin gargaara. Siistemoota kanatti fayyadamaatiif bilbila keessan eeggadhaa. Asumaan laayikii, sabiskiraayib gochuun dagatinaa nagaan naa tura.